ጋር ተገናኙ በይ ቦርሳሽን ያዢና ተከተይኝ በማለት ሰራተኛውን ካመጣችበት ቢሮ ወሰደቻት ለቢሮ ኃላፊውም ይህች ልጅ አራስ ልጅ ናት እና ወደ ሀገሯ በአስቸኳይ መልሳት እኔ ጋር ከመጣች ዛሬ 3ኛ ቀኗ ነው የመጣችው በወር በ1000 waan gaarii hojjechuuni ofumaaf ida araboota ta'ani baay'isanii gaarii kan jedhamanillee ni jiru kan waan hunda hubatanii jiraatan dhugumatti isiniin jedha madaamin asirratti argaa jirtan kuni Elihaam Ali Ahmad jedhamu akkuma nama kamittuu sarratinyaa Itoophiyaa fidhatan ashamaa harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu ani obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba eegaa warroonni mana keenya haarawaa taatan like share gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa viidiyoo haarawaa argachuudhaaf mallattoo qubaatana tuqaa mallattoo bilbilaatis gurraachachaa isiniin jechuun jaaladha eegaa har'ammoo viidiyoo keessattu viidiyoo akka aanneni dirgam jedhee namaa seenuun isiniif dhufe isin immoo obsaan hanga dhumaatitti dhaggeeffadhaa madaabina asirratti suuraa ishee cinaatti argitan kuni Elihaam Ahmad Mahmad jedhamu akkuma nama kamittuu sarratinyaa biyya Itoophiyaa irraa gara ofii fudhatan erga sarratinyaa gara ofii fudhataniin booddee immoo sarratinyaan tun erga dhuftee guyyaa 3dha garuu shintibeetii yoo seentu shintibeetii keessa hin baatu shintibeetii keessa baay'ee turti yoo xiqqaate sa'aatii 2 ol shintibeetii keessa turtee baati yeroo kana madaamin kun maal goote sarratinyaa tana hordofuu eegalte maaliif shintibeetii yoo seente hin baane jettee hordofuu eegalte guyyaa 3ffaa irratti balbalarra dhaabbattee eegdee jechuudha erga balbalarra dhaabbattee eegdeen booddee ishi sarratinyaan shintibeetiidhaa gadi baate erga gadi baate maal gochaa hanga amma shintibeetii keessa teechaa shintibeetii keessa maal hojjetta jettee gaafatte madaamin yeroo kana sarratinyaanis jechuudha akkas jechuun deebisteef ani ergan da'ee reefuun ji'a tokkodha daa'ima mucaa tokkon da'ee daa'ima mucaa ji'a tokko gatee tanan biraa dhufee daa'imti koo harma koo hodheen qoofne jireenya biyya lafaa jijjiirradha jedhee tanan gara mana keetiitti dhufee amma immoo harmi sun baay'ee na qabee na rakkisaa jira harma na rakkisu kana keessaayin aanneen ilmoo fanan shintibeetii keessa tura jettee sarratinyaan deebisteef yeroo kana madaamin kunis deebii homaa ittiin deebifnee jarri lachuu ija keessa ol laalanii wal biraa deeman yeroo kana bariisa lammataa dhuftee madaamin jechuudha ka'i meeshaa kee guurradhuuti jetteen ka'i shaanxaa keetis meeshaa keetis guurradhuuti ka'i jetteeni sarratinyaa tana fuutee deemti yeroo kana sarratinyaanis waan isheen fuutee deemtuuf hin beekne gara biyyaa na deebisuuf taate jettee baay'ee rifatte keessa isheetitti erga biiroo geesseen boodatti biirootti fidatte geessite sarratinyaan tiyyatuni erga na bira dhuftee guyyaa 3dha daa'ima ji'a tokko deessee waan gattee dhuftee fi kunooti ani ishii mindaan ishii asittiin kaffaluuf riyaala 1,000dha ani immoo mindaa ishii waggaa 2 fi birrii tiikeettii hundumaa danda'een gara daa'ima ishii galcha isa bichaa miti yoo danda'amee fi waggaa 2 boodatti na biratti deebi'uu ni dandeessi jettee tiikeettii banaa gootee fi nagaadhaan yaa galtu ilma ishee wajjinis nagaa yaa jiraattu deebi'us yoo barbaadde balballi banaadha jettee guyyaa 3 bira turteef mindaa waggaa 2 fi mindaa tiikeettii dandeessee madaamin tun ilmoo isheetitti obboleettii keenya kana deebiste jechuudha mee waan kanarraa maal barattu amma maqaan ishee addunyaa irratti beekame haala kana beekamtee argatte jechuudha madaamin tuni mee meeqa keenyatu waan kana keessatti of ilaala jechuudha madaamonni hamtuun akkuma jiran madaamonni gaariin illee hedduutu jira jechuudha yeroo baay'ee waama madaamota nu miidhanii haasofna immoo madaami nu fayyadanis yoo irraa haasofne nuuf immoo badaamiti jechuudha innaa kanaafu madaamin tuni dhalli maal akka ta'e waa'ee dhalaa waan beektuuf waa'ee dhalaa gadi buutee waan beektuuf hubattee obboleettii keenya kana biyyatti galchite jechuudha kanaafu biyya lafaa kanarratti
waan gaarii yoo hojjette namarratti beekamtii argachuu ni dandeecha. Namoonni immoo maqaa kee gamaa gamana fuudhee beekamtii sii kennuu ni danda'a. Waaqarratti hoo agaman argadha jettanii yaaddanii jirtu. Isin hoo mee maal keessatti of ilaaltu jechuudha. Gola madaamii keessa yeroo hojjennu madaamiin numiitu baay'eetu jira. Madaamiin numiitu san biratti mee ilaalcha akkamii qabna? An akka mataa kootti madaamii hamtuu birallee hojjedheen jira. Madaamii hamtuu kana bira yeroon hojjedhu kana ilaalcha madaamii sanii qabu ilaalcha gaarummaa ture jechuudha. Maaliif jennaan ishiin hammeenya yoo natti deebistu ani immoo gaarummaadhaan itti deebisaa ture. Kanaaf gubbaa keenya qofa qulqulleessinee uffata keenya qofa miiccannee bareednee deemuu irra keessa keenya hoo osoo qulqulleessinee akkami keessa qulqulleeffachuutu caala moo gubbaa qulqulleeffachuutu caala gaafa jennes keessa ofii gaafa qulqulleeffatanidha. Gubbaan xuraa'ullee homaa miti jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf irra guddina keessatu barbaachisaadha. Maaliif jennaan jireenya biyya lafaa gubbaa kanarratti gubbaa keenya qulqulleessinee keessa keenya ni hadheechina yoo ta'e borummoo gaafa addunyaa kanarraa deemne jiruu keenya guutumatti balleessina jechuudha. Kanaaf ani madaamii kana keessatti of ilaalee madaamii tanaanis I love tuutuu mai madaamii jedhee baay'ee tokko natti toltee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani madaamii akkana yeroo dhaga'u maal jedhee akkan deebisuun wallaalee jechuudha. Dhugaa obboloota koo imimmaan tun qabe nuti jireenya jijjiirrachuuf jennee dhalli keenya ijoollee deessanii dhala keessan gattanii biraa dhuftanii namni rakkate jaalatee daa'ima ji'a tokko da'ee daa'ima harma ji'a tokko jechuun bar harma haadhaa hotel quufuu miti xuunxuudha baratti ilaala. Garuu biyya Arabaa kanatti daa'ima harma hoosisan baay'ee jechuudha. Garuu biyya Itoophiyaatti immoo daa'ima harma hoosisu sirriitti harma hoosisu xuunxuudha dafanii barsiisuu hawwaliin keenya bar xuunxuudhaan miti kan nu guddisan dhugaa harma isaaniitiin guddanne jechuudha. Makaraa isaanii nu argisiifnee fincaan keenya irratti fincaa akka barbaanne ta'aati. Yeroo dhammaa kun garuu yeroo tolee fincaan nama tokko daa'ibbiriidha. Tokko immoo kan harma hoosisnes jiru jechuudha. Akkanumatti quufanii garuu kan rakkateemmoo jireenyi biyya lafaa kun ulfaatte amma daa'ima ji'a tokko jechuun bar isheen deessisuun dudda ishee hin jabeeffanne dubartiin takka duddi jabaate kan jedhamu gaafa 40 dabarte jechuudha. Garuu ji'a tokkotti daa'ima ji'a tokko gattee dhufuu jechuun dhuguma jireenyi itti hammaate humnaa olitti ta'eeti malee eenyuun illee daa'ima ji'a tokko lafa kaayee biraan dhufu. Waaqni immoo madaamii gara laafittii bira ishii gahee madaamii gaarii bira ishii gahee carraa kan argatte biyyatti galuu dandeessee jirti. Inna anamma wanni isin jedhu obboloota koo biyya ormaa hojjechaa jirtan jechuudha. Hundumti keessanuu kan gaa'ila godhatanis kan gaa'ila hin godhannes jechuudha. Kan amma gaa'ila godhatanii akka kiyyaatti ilmoo sun qabaatiin biyya Arabaa jirtan kan gaa'ila godhatanii ilmoo qabaatanii as jirtan akkasumas immoo kan gana galtanii gaa'ila godhachuu barbaadan jechuudha. Viidiyoo kana keessatti sirriitti of ilaaluu qabdu. Gaafa nani galee ammallee jireenya kaleechaa san keessatti deebi'ee ilmoo koo gateen biraa deema moo ilmoo kiyya bira taa'ee tanan jireenya koo ooffadha jettanii jiruu kana keessa ilaaltanii har'a maaliif akka hojjettan beektanii waan hojjettan kan sirriitti guduunfattanii qabachuu qabdu jechuudha. Gara jabummaa barachuu qabdu. Ijoolleen biyya Arabaa gola ormaa keessa hojjennu nuti gara jabummaa jedhamu hin beeknu jechuudha. Maaliif jennaan yoo biyya gajilee rakkanne biyya Arabaa deebina jenne asumatti deebina jechuudha. Garuu dhalli nu dhallu sunu garaa nu nyaatu ilmoon teenya sun garaa nu nyaatu gannee biraa dhufne ilmoon teenya haadha ormaa harka ormaa nu jalaa laalti jechuudha. Kanaaf akka ilmoon keenya harka ormaa fi haadha ormaa nu jalaa laalle har'a sirriitti hojjenne kan dhala qabdanii amma jabaattanii hojjettanii kan dura dogongortasan dogongora keessan duraa san arramachuu kan immoo gana galtanii ilmoo godhachuu barbaadan immoo gaafan gale ilmoo koo akkaminaan guddifadha jettanii har'a karoora baasu kanasii galtanii kunuunsa ilmoo keessaniif gootan jireenya keessan akkamitti akka deemtanii kanonni har'uma tartiibaan qabsiisuu qabdu jechuudha. Gizma gola ormaa jirtan kan jireenya keessan tartiibaa fi hiriiratti godhachuu qabdu siniin jechuu jaaladha. Amma laala obboleettiin teenya tun daa'ima ji'a tokko gattee dhufte jechuun baay'ee kabbada dhugaa baay'ee ulfaata dhugumatti jechuudha. Madaamidha kan garaa laaffisee maaliif jennaan daa'ima ji'a tokko jechuun eenyuun illee ji'a tokkotti dalagaatti hin ba'u natti fakkaate. Dubartiin kamu dubartoonni biyya Arabaatti illee dafanii ka'u jenna malee bar algaarra yaa ka'an malee
ji'a tokkotti birciqqoo lafaan kaasan jechuudha dhugaa isinitti hima. Akkanattuun hojjetanii immoo gaafa daan birciqqoo akkana lafaan kaasan jechuudha. Inna dubartiin takka duddi jabaateef kan jedhamu gaafa ji'a lama guuttee guyyaa 60 dabarte duddi jabaateef jedhama. Ji'a tokko jechuun asheeta kichuu duddi akkas dhiinnu irraa duun dhaabbatiin biyya ormaa dhufte waaqayyoon madame kana umurii irratti umurii haa dabaluu fi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf agam ummanni kun namoonni kun jaalala ishee ibsaa fi baay'ee tokkoon keessi koo gammadee gammachuun madame kanatti gammadee agana jedhee ibsachuu fi in xiqqaata jechuudha. Kanaas sinin jedha waaqayyoon olmaa kee siif haa kaffalu dachaa godhee kanarraati oolte kana waan araasummaa waan daa'imaa dachaa godhee siif haa kaffaluun jedhaani madame kanaani ani viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolaba turtina wajjin gootaniif ulfaadha galatoomaa sinin jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebintummoo turtii gaarii siniif haa ta'u. Bye bye.